Akkam jirtu maatiiwwanii fi hordoftoonni chaanaalii Boonii Baabaa. Amma immoo viidiyoo kan biraa oduu gammachiisa haaraadhaan deebi'een jira. Oduun keenya kun artistii jaalatamaa artist Falmataa Kabbadaa yeroo dhiyeenya kana mana hidhaadhaa hiikamuun isaa dhaga'ameera. Akkuma beekamu isaa fi nama 4 ta'anii mana hidhaadhaa hiikamanii jiru jechuudha. Erga mana hidhaadhaa bahee kana guyyaa 2 gidduutti sirba haaraa tokko kalaqee kanaan dura qaba ture. Sirbicha yeroo ammaa gadhiisuuf qophiirra jira jechuudha. Sirbicha kunis akka inni jedhu dhuma kana viidiyoo kanarratti waan qabadhee yeroo xumura qophii kootiitti na wajjin turan affeerra kooti. Viidiyoo keenyatti yommuu dabalu artistiin keenya jaalatamaa artistii Falmataa Kabbadaa yeroo utuu hin hidhamin ture jechuudha. Sirboota wayii akka barreessaa yeroo himaa ture jechuudha. Yeroo ammaa kana immoo sirba kanaan dura barreesse sana yeroo ammaa gadhiisuuf qophiirra jira jechuudha. Artisti Falmataa Kabbadaa kanaan dura sirboota garaagaraa baasuun uummata bukkeetti jaalatamummaa argateera. Sirbi isaa dhiyeenya kana qabatee dhufa Oromoo sirba ajaa'ibaa fi kan baay'ee namatti tolu yommuu ta'u, subscribe godhaa fi achumaan immoo views miliyoona galuu akka qabu gamanaa isiniif dhaama. Artistiin keenya kun nuuf qabsaa'aa jira. Artistii gameessa keenya kana jajjabeeffannu, artistii qaroo keenya kana jajjabeeffannu. Artistii kana warroonni jaallatan koomentii irratti lakkoofsa tokko nuuf caafaa gara viidiyootti na dabarsu ture. Sirba isaa kanatti akka gammadanii fi hawwiidhaan iddoon abdiin qaba. Viidiyoo kan mormaatti waan daawwattaniif galatoomaa. Viidiyoo kan biraa walitti deebinutti nagaatti.